Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saadaam koongiraa jennaan baga gammaddeem. Maashaa Allah. Har'as manni barumsa bultii addaa dodolaadhaa akkuma bara darbee Khalid Bashiiriin sadarkaa takkaffaa qabateem bara kanaas seenaa haaraa galmeessee jira. Allahu Akbar. Barataan Saadaam Abdulaziz Umar qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 irratti qabxii ol aanaa 576.25 fiduudhaan roga saayinsii hawaasaatiin akka biyyaatti takkaffaa bahuudhaan nu boonsee jira. Barataan Saadaam dhalataa Arsii yommuu ta'u maatii amantaa Islaamaa hordofanii fi amantaa isaaniitti cimoo ta'an irraa kan dhalatedha. Ifiifis dargaggeessa amantii Islaamaa fi barumsa isaatti akkaan jabaatiin manni barumsa bultii addaa dodolaa akkuma bara dabree Khalid Bashiiriin sadarkaa qabatetti bara kanaas Saadaam Abdulaziziin sadarkaa seeneeti jira. Ummanni Islaamaa kan mootummoota dabreen dhiibamee barumsa akaadaamii irraa agabee roga saayinsiitiin duubatti hafaa ture har'a ilmaan isaa barsiifatee itti guddifachaa jira. Musliimoonni sirnoota darban keessatti hanga maqaa jijjiirrachuutti barumsa saayinsii irraa dhoorgamaa turan moggaarra dhaabbatanii halaalaa waan ummanni biraa habbuuqatee dhugaa jiru halaalaa dhaabbatanii ilaalaa turan. Inumaa barumsa akaadaamii akka waan balfaa yookiin akka waan dhoorgaatti qabsiifamanii xiinsammuu keenya irratti hojjetamaa ture. Sirnoota dabran keessa kan tahaa ture san hunda cabsinee amma immoo seenaa haaraa hojjechuutti seennee jirra. Barattoonni Islaamaa barumsa akaadaamii keessa jirtan hundi keessan amantii keessan hubachaa barumsa akaadaamiitiin urjii taatanii akka baatan ammas amaanaa isiniin jenna. Warreen guddataa jirtan hunda keessaniin jajjabaadhaa isiniin jenna.